Inshaallah viidiyoo akkana jedhu yeroo darbe hojjedhee ture bara darbe. Garuu ibsa bareedaa waan narra barbaadaniif inshaallah ibsa bareedaa wajjin viidiyoo kana haala gaariidhaan akkaataa isinii galuu danda'utti inshaallah hojjechuu fedheeti. Inshaallah namni muslimaa hundi wanta kana beekuun dirqama. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam al-ilmu waajibun ala kulli muslim jedhan. Beekumsi nama muslimaa hundarratti dirqama jedhan. Wantoota akkanaa beekuun nama muslimaa hundarratti dirqama. Viidiyoon kun akka nama hunda bira gahuuf like mallattoo jedhu kana tuquudhaan eegala namni martuu. Inshaallah kaayyoon keenya rabbiin bira inshaallah jaalala argachuudha. Jaalala rabbi argachuudhaaf namni martuu like mallattoo jedhu san tuqaatiin eegala. Inshaallah arkaana islaamaa, arkaana iimaanaatii fi arkaana ihsaanaa ibsa bareedaa wajjin lafa kennaa jechuu sirritti qabadha. Jalqaba islaama jechuun maali? Namni tokko fakkeenya namni amantii islaamaatiin ala jiru tokko osoo islaama jechuun maali jedhee nu gaafatee deebii maal deebisnaaf? Islaama jechuun al-istislaamu lillahi bitawhiid. Rabbiif masakamuudha. Rabbiin tokkochoomsanii rabbiif masakamu. Ibaadaa keessatti, gabbartii keessatti rabbiin qofa tokkochoomsanii rabbiif masakamu. Walinqiyaadu lahu bixaa'ati. Rabbiin tole jedhanii rabbiin jala deemu rabbiif masakamu. Ajaja rabbii tole jedhanii fudhatanii ajaja rabbii jala deemuudha. Walbaraa'atu mina shirki wa ahlihi. Shirkii fi warra shirkii irraa immoo qulqullaa'uudha. Islaamummaa jechuun afaan gabaabaan maali? Rabbiin qofa adda baasanii rabbiin qofa gabbaruudhaan tawhiidaan rabbiin qofaaf masakamuu. Ajaja isaa waa inni nama ajaje tole jedhanii fudhatu. Shirkii fi waan shirkii fakkaatu irraa qulqullaa'uudha. Islaamummaa akkanatti ibsinaa jechuudha. Islaamummaan kuni sadarkaalee sadi qaba. Maraatiba islaamummaa jedhama. Sadarkaaleen yookaan maraatibni islaamummaa kuni sadi. Isaanis tokkoffaa al-islaamu, lammaffaa al-iimaanu, sadaffaa al-ihsaanu jedhama. Martabaaleen sadan kunniin marti isaaniiyyuu arkaana qaban. Jalqaba inshaallah arkaana islaamaa haa ilaallu. Arkaana islaamaa jechuun maali? Arkaana islaamaa jechuun wantoota namni tokko amantii islaamaa qabaachuudhaaf muslima ta'ee jedhameetiin himamuudhaaf wantoota guutee argamuu qabuudha. Namni tokko muslima jedhamuudhaaf islaama jedhamee amantii islaamaa kana keessa seenuudhaaf wantoota inni guutee argamuu qabuudha jechuudha. Wantoonni kunniin kan nu dandeenyutu jira, kan immoo yeroo booda dandeenyutu jira jechuudha. Fakkeenya wantoota akka hajjiidha fakkeenya namni marti hin danda'u, nama gariitu danda'a. Yeroo itti danda'antu jira jechuudha. Arkaan islaamaa shani. Isaanis tokkoffaa shahaadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tokkoffaan haqaan gabbaramaan Allahi malee hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti jedhanii amananii qalbiin dhugoomsanii dalagatti illee jijjiiruudha. Tokkoffaan isa. Haqaan gabbaramaan Allahi malee hin jiru. Wanti Allahi malee gabbaramu kijibaan gabbarama. Fakkeenya namni Nabi Iisaa yookaan Iyesuusiin faa waaqa jedheetiin waaqeffata. Kun kijiba. Akkasuma mallee dhakaaf muka waaqa jedheetiin warra gabbarutu jira. Kuni kijiba jedhanii amanu. Akkasuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa dhugaan rabbiin biraa ergame. Ergamaa arabaa osoo hin ta'in ergamaa keenya hunda jedhaniitiin dhugoomsanii amanuudha. Namni tokko yoo akkan akka hin dhugoomsine ta'e yoo ka shakku ta'e qalbii isaatitti islaamummaa hin qabu jechuudha. Islaamummaa qabaatuudhaaf waan kana qalbii isaa irraa qabaatu qaba. Lammaffaa iqaamu salaat, salaata dhaabu. Salaata dhaabu jechuun salaata dhiisuu jechuu miti. Salaata dhaabu jechuun akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaataa jedhetti salaatu. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiithaan maal jedhanii salluu kamaa ra'aytumuunii usallii. Akka anaa salaatu argitanitti salaataan hin jedhani. Kanaaf
akkaataa nabiyyiin keenya itti salaatanitti salaatuu jechuudha. Fakkeenya namni tokko muka kana hoo'uutiin achi dhaabi osoo nuun jedhe, achi dhaabii jechuun dhaqiitiin achi keessatti gadi miila isaa gadi jabeessii gadi dhaabii jechuudha malee dhiisi jechuudha miti. Kanaaf salaata dhaabu jechuun akka rabbiin salaata bareechisaatiin salaataa nuun jedhetti salaatuudha jechuudha. Lammaffaan isa. Sadaffaa iitaa'u zakaat, zakaa kennachuu. Namni tokko zakaa yoo ka hin kennine ta'e, dirqamummaa isii yoo ka mormu ta'e islaamummaa irraa bahaa jechuudha. Islaamummaan isaa guutamuudhaaf muslima jedhamee amantii islaamaa keessa jiraatuudhaaf zakaa kennuu qabaa jechuudha. Zakaan qulqulleessituu qabeenya namaati. Zakaan qabeenya miskiinaati. Haqa miskiinaati. Miskiinatu ittiin jiraata. Kanaaf zakaallee kennachuu qabnaa jechuudha. Afraffaa sawmu Ramadaan, ji'a Ramadaanaa soomuudha. Ji'a Ramadaanaa keessa soomuudha. Ji'a Ramadaanaa keessa illee soomuun dirqama nama musliimaa hundarratti. Shanaffaa hajju beeytillaahi al-haraam, beeytii rabbii Kaabaa hajjii gochuudha. Hajjii gochuudha. Kun eenyuuf? Nama danda'eefi. Nama waan karaa kanaa danda'eef, nama xaaxaa karaa kanaa danda'eef hajjiin illee dirqama jechuudha. Namni hin dandeenye dirqamni irra hin jiru. Garuu namni tokko danda'ee yoo kadhiisu ta'e islaamummaa isaa irratti rakkotu dhufaa jechuudha. Islaamummaan isaa guutamteetiin isaa argamuudhaaf maal gochuu qaba namni tokko? Hajjii gochuu qabaa jechuudha. Arkaana islaamaa ka jedhaman wantoota shanan kanniini. Namni tokko amantii islaamaa keessa jiraatuudhaaf muslima jedhameetiin beekamuudhaaf wantoota shanan kanniin guuteetiin argamuu qabaa jechuudha. Ka jalqabaa isa kana. Lammaffaa arkaana iimaanaa. Arkaana iimaanaa jechuun maali? Iimaana jechuun maali? Arkaana iimaanaa jechuun namni tokko iimaana waan jedhamu qabaatuudhaaf, iimaanaan himamuudhaaf wantoota inni guutee argamuu qabuudha. Iimaana jechuun maali? I'tiqaadun bilqalbi wa qawlun billisaani wa camalun biljawaarih. Waan akkamiiti? Waan qalbiidhaan dhugoomsan wahiiti. Ka arrabaan illee dubbatan, ka qaamaan immoo dalagaan agarsiisanidha. Qalbiidhaan dhugoomsaa, arrabaan dubbachaa, qaamaan waan dalagaadhaan agarsiisaa deemanidha jechuudha. Iimaanni nuuf jiraatuudhaaf, iimaanni nama tokko argamuudhaaf arkaana iimaanaa wantoota jedhamanii beekaman guuteetiin argamuu qabaa jechuudha namni tokko. Arkaana iimaanaa wantoonni jedhamanii beekaman maal fa'a? Arkaanni iimaanaa 6. Isaanis tokkoffaa al-iimaanu billaahi, rabbitti amanu. Rabbitti amanu jechuun maali? Rabbitti amanuuni waan afur of keessa qabata. Rabbitti amanu wanti jedhamu waa afur of keessa qabata. Namni tokko rabbi amane jedhamuudhaaf waa afur guutee argamuu qabaa jechuudha. Tokkoffaa al-iimaanu biwujuudillaahi ta'ala, rabbi ni jira jedhanii amanu. Addunyaa kana keessatti etisti warroonni jedhaman, warroonni rabbi hin jiru jedhanii amanantu jiru. Akkas ta'uu osoo hin ta'in rabbi ni jira jedhanii amanu. Rabbuma wanti jedhamu uumaan samii dachii kana uume ni jira jedhanii amanuudha tokkoffaa. Lammaffaa al-iimaanu birububiyyatihi, ka uumu, ka namaa hiru, ka mootummaa qabu, ka aangoo qabu rabbiin qofaa jedhanii amanu. Rububiyyummaa rabbiitti amanu jechuudha. Sadaffaa al-iimaanu biuluhiyyatihi, haqaan ka gabbaramu, ka gabbartiin isa qofaaf ta'u, ka ibaadaan isa qofaaf ta'u Allaahii qofaa jedhanii amanu. Afraffaan al-iimaanu bi asmaa'ihi wa sifaatihi, rabbi maqaa qaba, sifa qaba jedhanii amanu. Rabbi fakkeenya maqaa 99 Quraana hadiisa keessa kan dubbatame ni jira. Maqaan kunniin ka rabbiiti jedhanii amanu. Namni tokko rabbitti amane jedhamuudhaaf wantoota afran kana guutee argamuu qabaa jechuudha. Arkaana iimaanaa keessaa tokkoffaan rabbitti amanu. Lammaffaan al-iimaanu bimalaa'ikatihi, malaa'ikatti amanu. Malaa'ikatti amanu jechuun maali?
Malaayikatti amanuu jechuun malaayikaan waaqa isaan illee rabbi jedhanii amanuudha miti. Maal jechuudha malaayikatti amanuu jechuun? Malaayikatti amanuu jechuun waa afur of keessa qabataa jedhani. Wantoota afran kanneen itti amanu maalitti amana? Tokkoffaa al-iimaanu biwujuudihim, malaayikaan ni jiranii jedhanii amanu. Akkuma fakkeenyaa wanti nama jedhamu kun akkuma jiru beeyladaa wanti jedhamu, horii wanti jedhamu, saree wanti jedhamu akkuma amma uumamee jiru kana malaayikaa wanti jedhamullee uumamee jira jedhanii amanu. Lammaffaan al-iimaanu biman calimnaa ismahu minhum bismihi waman lam naclam ismahu nu'minu bihim ijmaala. Warra maqaa isaanii beennu maqaa isaaniitiin itti amanu. Fakkeenya amma Jibriil ni jira jennee amanu. Warra maqaa hin beenne ammoo malaayikaa wanti jedhamu hedduutu jira jedhaniitiin amanu. Malaayikaan baay'een uumamaniitiin jiranii jedhanii amanu. Sadaffaa namni tokko malaayikatti amane jedhamuudhaaf al-iimaanu bimaa calimnaa min sifaatihim ka sifatii Jibriila. Warroota sifa isaanii beennu, bifa isaanii warroota beennu itti amanu bifa isaaniitti. Fakkeenyaaf bifa Jibriilii keessaa Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam koola 600 qabaa jedhan. Cinaa tokko 300, cinaa tokko 300 moggaa dachii kana, moggaa samii kana guuteetiin akkasitti jiraa jedhanii. Kanaaf warra sifa isaanii beennullee, warra bifa isaanii beennullee bifa isaanii kanaan itti amanuu qabnaa jechuudha. Afraffaan al-iimaanu bimaa calimnaa min acmaalihim allati yaquumuuna bihaa bi'amri Illaahi ta'aalaa. Malaayikatti amane namni tokko jedhamuudhaaf inni afraffaan maalii? Dalagaa isaanii keessaallee wantoota beeknu itti amanu dhugoomsu. Fakkeenya amma malaayikonni dalagaalee garaagaraa qaban. Jibriil dalagaa addaa qaba. Malaayikaan biraa dalagaa addaa qaba. Fakkeenya wahyiillee rabbiin biraa ka fidu isaanii, ruuhii namaallee ka fuudhu isaanii, rooballee ajaja rabbiitiin ka buusu isaanii jedhanii akkana dalagaa isaaniitiin amanuu jechuudha. Malaayikatti amanuu jechuun akkanatti amanuudha malee malaayikaan waaqa jedhanii isaan gabbaruu yookaan isaan waaqeffatuudha miti. Arkaana iimaanaa keessaa inni lammaffaan malaayikatti amanuu. Arkaana iimaanaa keessaa inni sadaffaan al-iimaanu bil-kutub. Kitaabota rabbi buusetti amanuu. Kitaabota rabbi buuse maal jennee itti amanna? Akkamitti itti amanna? Kitaabota rabbi buuse akkaataa afuriin itti amanna. Tokkoffaa al-iimaanu bi anna nuzuulahaa min indillaahi haqqaa. Kitaabonni kunniin buufamiinsi isaanii dhugamaan rabbiin biraa buufamee jennee amanu. Fakkeenya Qur'aana. Qur'aanni kun dhugamaan rabbiin biraa buufame jedhanii amanu. Malee gaazexaaraa baatii mitii dhugamaan rabbiin biraa buufame jedhaniitiin amanu. Lammaffaa al-iimaanu bimaa calimnaa ismahu minhaa bismihi kal Qur'aani. الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة الذي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أوتيه داود وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. warroota maqaa isaanii beennu maqaa isaaniitiin itti amanu. Fakkeenyaaf Qur'aan kuni dhugamaan rabbiin biraa Nabi Muhammad irratti buufame. Tawraat wanti jedhamu dhugamaan rabbiin biraa Nabi Muusaa irratti buufame. Injiil wanti jedhamu dhugamaan rabbiin biraa Nabi Ciisaa irratti buufame jedhanii amanu. Zabuur ammoo Nabi Daawudtu kennamee jedhaniitiin amanu. Kanaaf kitaabatti amanu jechuun maqaa isaanii warra beennullee dhugamaan rabbiin biraa buufame. Warra maqaa isaanii hin beeknellee kitaabonni rabbiin biraa nabiyyootatti buufaman dhugaadhaan ni jiranii jedhaniitiin amanu. Inni sadaffaan kitaabatti amane namni tokko jedhamuudhaaf تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. سدفا مالي سينا إسان كيس جرو وانتوتا إسان كيسات دبتماني جران dhugama dubbataa jiranii. Fakkeenyaaf amma seenaa garaagaraa kan Qur'aana keessa jiru. Seenaan garaagaraa kan Qur'aana keessa jiru dhugamaan waan dhugaa dubbataa jira. Fakkeenya Qur'aanni seenaa warra Kahfii nutti himee, ashaaba Kahfii nutti himee, seenaa Nabi Muusaatii fi Nabi Fir'aawnaa nutti himee, seenaa Nabi Allaahi Aadam nutti himee, seenaa nabiyyoota hedduu nutti himee jira. Seenaan kunniin dhugaa. Akkasuma kitaabonni as duraa illee kan Qur'aana dura buufamanillee seenaan isaan keessa jirullee dhugaadhaa jenneetiin amanu. Afraffaa namni tokko kitaabatti amane jedhamuudhaaf al-amalu bi ahkaami maa lam yunsakh minhaa warridaa wattasliimu bihi sawaa'un calimnaa wafahimnaa xikmatahu am lam nafhamhaa. Qur'aana kana
hukmii yookaan murtii isa keessa jirutti dalagu waan hin shaaraminiin. Quraana kana keessa murtiilee garagaraatu jira. Waan akkanaa dalagaa, waan akkanaa dhiisaa, waan akkanaa akkana godhaa jedhameeti waan dubbatametu jira. Wantoota isa keessatti dubbatame kana itti dalaguu. Namni tokko kitaabatti amane jedhamuudhaaf wantoota afran kana guutee argamuu qabaa jechuudha. Sirriitti hubadhaa. Arkaana iimaanaa keessaa inni afraffaan al-iimaanu bir-rusul, ergamtootatti amanuu. Ergamtootatti amanuu jechuun maal jechuudha? Ergamtoonni kunniin waaqa jedhanii amanuudha miti. Maal jechuudha ergamtootatti amanuu jechuun? Ergamtootatti amanuu jechuun tokkoffaa waa afur of keessa qabata innis. Tokkoffaa ergaan isaan qabatanii dhufan kun dhugaadha, dhugamaan rabbiin biraa dhufee jedhanii ergaa isaanii kanatti amanu. Namni nabiyyi tokkotti amane nabiyyi marattuu kafaree jira. Kanaaf ergaan nabiyyiin kun qabatee dhufe dhuga jedhanii amanuu. Akkasuma lammaffaan al-iimaanu biman alimna ismahu minhum bismi, warra maqaa isaanii beennu maqaa isaaniitiin itti amanu. Fakkeenya Nabi Muhammadiin beenna, Ibraahimiin ni beenna, Muusaa, Ciisaa, Nuuh, Aadam, namoota hedduu ni beenna. Maqaa isaaniitiin kunniin maqaa isaanii jennee amanu. Warra maqaa isaanii hin beekne illee ergamtoota hedduu jira jedhanii amanuu. Sadaffaan tasdiiqu maa sahha minhum anhum min akhbaarihim, oduulee yookaan himiinsa garagaraa, seenaalee garagaraa, wantoota garagaraa kan isaanirraa nu gahan dhugoomsuu. Fakkeenya nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa hadiisni nu gahee jira. Hadiisni nabiyyiidha dhugaadha jennee amanu. Afraffaa al-amalu bishari'ati man ursila ilayna minhum, nabiyyi nutti ergame shari'aa isaa dhugoomsinee itti dalagu. Fakkeenya nabiyyi nutti ergame Nabi Muhammad, shari'aa isaanii dhugoomsineetiin itti dalaguu qabnaa jechuudha. Nabiyyootatti amanuu jechuun, ergamtootatti amanuu jechuun akkana malee ergamtoonni kunniin waaqa jedhanii amanuu miti. Waan kana sirriitti hubatuu qabdanii jechuudha. Inni shanaffaan al-iimaanu bil yawmil aakhir, guyyaa boodaatti amanuu. Guyyaa boodaatti amanuu jechuun maali? Guyyaan boodaa maali? Inni guyyaa qiyaamaati. Guyyaa boodaa jechuun guyyaa qiyaamaati. Kan namni isa keessa kaafamu, ka hisaabni jiru, ka jazaan jiru, kanatti amanuu. Guyyaa boodaatti amanuu jechuun waa sadii of keessa qabata. Tokkoffaa kaafamatti amanuu. Ilmi namaa akkuma jalqaba dhabama irraa gara argamaatti as bahe, ilmi namaa jalqaba hin turre akkuma dhabama irraa gama argamaatti as dhufe, akkasuma mallee erga du'ee awwaalame booda qabrii irraanii ka'aa jedhanii amanu. Ilmi namaa qabrii irraa ka'uu hedaa jedhanii amanu. Tokkoffaan isa. Lammaffaa al-iimaanu bil hisaabi wal jazaa'i, guyyaa qiyaamaa qormaatatu jira, jazatu jira. Ilmi namaa waan duniyaa kanarratti dalagaa ture hunda isaanii qormaatama jedhanii amanu. Namni marti qormaatamuu heda. Akkasuma mallee jazaatu jira, waan dalagne irratti jazaa galata galfamutu jira jedhaniitiin amanu. Sadaffaan al-iimaanu bil jannati wan naar, jannataa fi ibiddatti amanu. Jannanni ni jira, ibiddis uumamanii jiran amma. Akkasuma mallee jannanni ganda nama rabbitti amaneeti, karaa rabbii hordofeeti. Azaabni immoo ganda warra rabbiin dideeti jedhaniitiin amanu. Waan kana amanuun dirqama jechuudha. Namni tokko guyyaa boodaatti amane ka jedhamu wantoota sadan kanneenitti yoo amane. Akkasuma qabriin illee dhugaadha. Wanti qabrii booda jirus dhugaadha. Qabrii keessa yookiin jazaa argatutu jira yookaan ammoo galateeffamutu jira jedhaniiti wantoota akkanaatti amanuudha jechuudha. Arkaana iimaanaa keessaa inni jahaffaan al-iimaanu bil qadari, qadaratti amanu. Qadaratti amanu. Namoonni hedduun fakkeenya qadaratti amanii, qadaratti ni amana yoo jedhan ni dhageenya. Maal jechuun qadaratti amanuu jechuun? Qadaratti amanuu jechuun waa afur of keessa qabata. Waa afran kanneen yoo guuttate qadaratti amane jedhama jechuudha. Tokkoffaa al-iimaanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli shay'in jumlatan wa tafsiila azalan wa abada, سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. ربي سبحانه وتعالى وان الدنيا كان كيسة تأجر قوتو وان تألي وان تأوهد اللي هندما إسا دمشاشا في قم جملة الآن. ربي بيكي جرا تكا تكا إسيتين وان تأوهد وانا نما دبتا جرو كان اللي ربي أصدر بيكي جرا. ربي إني بيك أصدر. عبد الرحمن فكينا akkana dubbatu heda ka jedhu kana rabbiin ni beeka. Beekumsa rabbiitti amanu.
waan addunyaa kana keessatti ta'aa jiru kulli beekumsa rabbiitiin ala waan bahe osoo hin ta'in wannuma rabbi beekeetu addunyaa kanarratti ta'aa jira jedhanii amanu. Lammaffaan al-imaanu bi anna Allah ta'ala kataba dhalika fil lawhil mahfuudhi. Rabbiin waan addunyaa kana keessatti ta'aa jiru kana guutuu lawhal mahfuudhiin keessatti barreessee jira. Waan ta'ellee waan ta'uu hedullee wanti martuu barreeffameetiin lawhal mahfuudhiin keessa jira. Fakkeenya anamma sagaleedhaan dubbataa jira, viidiyoodhaan barsiisaa jira. Waan anamma dalagaa jiru kana Rabbiin osoo samii dachiin hin uumamin dura lawhal mahfuudhiin keessatti barreesseetiin kaahee jira jechuudha. صدفة الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله أو بما يتعلق بفعل المخلوقين. وانتي الدنيا كان كيسة تأجر كل في ربي وانتي في ربي ألا تنجو وصو ربي فئين درك أمان وانتي أكنا تأوق أبجدتي وانتي نمنيد قوله وانتي نمني فيدي توقوتي سينجرو يجو وانتي تأيهندو مشيئة ربي في ربي fedha rabbii yoo jennu rabbii waa maranii jaalatee jechaa miti. Osoo rabbii eeyyamuu baatee wanti tokkochi illee hin ta'u jechuudha. Kanaaf waan ta'u kulli waan namni hadha dirqamaan godhu osoo hin ta'in wantuma rabbiin as dura fedheedha jechuudha. Argamuu heda jedhee waan rabbi fedhe. Afraffaa al-imaanu bi anna jamii'al kaa'inaati makhluuqatu lillahi ta'ala bidaatihaa wa sifaatihaa. Wanti hundi wanti amma ta'ee jiru kulliin wanti amma as boodas ta'uu hedu rabbitu uume. Fakkeenya dalagaa kiyya, dalagaa ilma namaallee, fedha ilma namaallee waa hundayyuu rabbitu uume. Dalagaan namni dalaguu hedu kun illee wannuma rabbi uumetu namni dalagaa jira jedhanii amanu. Kanaaf qadaratti amanu jechuun wantoota arfan kana of keessa qabata. Beekumsa rabbiitti amanu, waan rabbi beeketu ta'e, akkasuma waan rabbi barreessitu ta'e, akkasuma mallee waan rabbi fedhetu ta'e, akkasuma mallee waan rabbiin uumetu ta'e jedhanii wantoota afran kanniinitti amanuu qabnaa jechuudha. Wantoota afran kanniinii yoo hin amanin ta'e qadaratti amanni hin jedhamu jechuudha. Arkaana iimaanaa ka jedhamu wantoota jaha kanniin fakkaataa. Inshaallah jahan kanniin ibsa isaanii waliin qabadhaa sirriitti itti dalagaa. Arkaana martabaan sadaffaan arkaana ihsaanaati. Arkaanni ihsaanaa maali? Arkaanni ihsaanaa meeqa? Jalqaba ihsaana jechuun maali? Ihsaana jechuun an yubdila al-insaanu al-macruufa wa yakuffa al-adhaa fayubdila al-macruufa licibaadi Illaahi ta'aalaa fi maalihi wa jaahihi wa cilmihi wa badanihi. Ilma namaatti ihsaana jechuun tola ooluu jechuudha. Ilma namaatti tola ooluu akkamitti? Khayrii wayii isaa dalaganii hamtuu ammoo isatti dalaguu dhabanii hamtuu namarraa qabuudhaan hamtuu namatti dalaguu dhabuudhaan namatti tola ooluudha. Ihsaana ka jedhamu kana. Ihsaana jechuun lamatti qoodamaa jedhan. Ihsaana rabbiif godhamuu fi ihsaana ilma namaatii godhamu. Toltuu ilma namaatii godhamu yookaan khayriin ilma namaatii godhamu fakkeenya qabeenyaan nama qarqaaruu, beekumsaan nama qarqaaruu, sadarkaa ofiitiin nama qarqaaruu, qaama ofiitiin nama qarqaaruu wantoota akkanaa kanniini. Kuni tola ilma namaatiif godhamu. Garuu tolli rabbiif godhamu maali? Tolli rabbiif godhamu arkaana ihsaanaa ka jedhamee beekamu isa. Innis arkaanni ihsaanaa tokko. Arkaana ihsaanaa ka jedhamu waan tokko. Innis maali? An ta'buda Allaha ka'annaka taraahu. Fa'in lam takun taraahu fa'innahu yaraaka. Rabbiin akka waan ijaan ilaaltee argaa jirtuutti gabbaru. Rabbiin akka waan ijaan achi ilaaltee argaa jirtuutti isa sodaataa, daangaa isaa eeggataa, dalagaa dalagdu keessatti rabbiin qofaaf qulqulleessaa, rabbiin qofaaf jettee bareechiftee qulqulleessitee kee dalagaa kee dalaguudha. Rabbiin akka waan argaa jiraniitti gabbaru. Fa'in lam takun taraahu fa'innahu yaraaka. Atis isa arguu baattu inni na argaa yookaan anis isa arguu baadhu rabbiin kiyya na argaa jettee rabbiin gabbaru. Argitanii? Rabbiin akka waan achi ilaalanii argaa jiraniitti gabbaru. Akka waan ofii rabbiin ilaalee argaa jirutti gabbaru. Sadarkaa san bira gahuu yoo dadhabe rabbi achi as ilaaleetiin na argaa jedheetiin rabbii isaa gabbaruudha jechuudha. Namni tokko arkaana ihsaanaa waan jedhamu kanatti amane jedhamuudhaaf wantoota kana qabaatu qabaa jechuudha. Wantoota kana yoo hin qabaatiin ta'e namni tokko arkaana ihsaanaa ni qaba jedhameetiin hin ilaalamu jechuudha. Kanaaf
أركان إسلاما أركان إيماناتي في أركان إحسانا إبسي إساني كان فكاتا